beekamoo kaleessa mana fayyoo buluu deemaa jira isiniin jedhee mana fayyoo bulee dhufe jechuudha har'aa. Mana fayyootti dhufe immoo homaa mana keessaa iyyuu hin qabu. Sanarraan immoo wanta isitti agarsiisa waan isin fayyadu jechuudha. Tambaleelli irrattis argitaniitu akkasumas immoo footoo irrattis argitaniitu jechuudha. Isa isin adda baasa mana fayyoo wamu qabadee dhaqee homaan qabu mana keessaa kana jedhee gabaa dhaqee jechuudha. Gabaan dhaqee dhufe gabaa haqaa dhaqee dhufe maal bittee dhufte hoonaan jettanii waan bittee dhufe isin argisiisa. YouTube gosa tokko irratti argitaniitu kana kun ishee buna daattuudhaan beektu miti kun waa isheen taatedha. Narkaa caccabde kuni hin caccabde qadaadi ishee shaklaadha balaan buuti isheen caccabdee jirti walumaa galatti gubatee jira jechuudha. Kunoo faayidaa hin qabdu. Birrii meeqaan hin bite yeroo sana 900 moo 1000 isiniin jedheen ture argitanii jirtu kana jechuudha. Amman kana jibbee jira 1000 xiqqoodha birriin seellee humnallee hin qabdu jechuudha. Yeroo itti sana waan hin beekneefini bitee jechuudha. Gaafa buna daattu kunoo jallisee kun hin ajoofti. Bitatinaafini isinii viidiyoo waraabe dhugaa rabbi jallisee kun hin ajoofti sirrii miti. Gaafati buna daattu amma fakkeenyaaf buna xiqqooma see koonyee tokko lakka ittiin harka keessan guuttanii itti naxxanii jallisee kun hin cincoftii jechuudha. Baay'ee hin dandeessu humna hin qabdu. Darbees immoo laastikiidha jechuudha. Jallisee kun laastikiidha. Kunoo akkuma argitanii amma bareedaa isaa kan kanarra fooyyee ta'e bitadhee jechuudha. Duraan iyyuu waan hin beekneef bite malee otuun beekatee kana hin bitu dhugaa dubbachuuf. Maaf birriin isheellee xiqqoodha humnallee hin qabdu jechuudha. Akkuma argitan guddaa fakkaatti kun seerri sibiila garuu jallisee kun laastikiidha. Mul'ata miti? Humna hin qabdu wanti laastikii qabdu kuni humna hin qabdu jechuudha. Amma dhimma fayyootiif gabaa dhaqee waan bareedaa bitadhee dhufe. Dhugaan isin jira waan bareedaa sitti agarsiisa kunoo. Kun faayidaa hin qabdu hin bitatina. Ijoolleen biyya alaatii gartanii hin bitatina. Yeruma galtan sana waan jabaa bitadhaa waan isin fayyadu. Waan isin fayyan bitatina. Ani beekuuf hin bite malee silaan bitun ture. Kunoo baneera buna yuutti daakkadheen ka'e amma. No akkuma isin argitanii. Kun qimamii isin daaka guddaansaa qimamiin daaka foonillee daaka. Guddaansaa jechuudha garuu xiqqaama isaa bite kan bunaatiif hin barbaade waan ta'eef kun akkuma argitanii baaseen isin argisiisaa jechuudha. Maashaallah tabarakallah hedduu bareeddi namatti tolte jechuudha. Kunoo laammanni ga'u. Kunoo laammanni ga'u akkanitti namatti tolu kunoo laa sibiila argitanii jallisaa kun laastikii miti. Laastikiidha garuu kun saarri sibiila akkasa sanaa miti jechuudha. Kunoo akka isheetti bareedu gatii isaa isinitti himaa obsaan eeggadhaa jechuudha. Baay'ee tokko xuruudha kun gubattu birata moo maayidhu isaanii iyyuu jechuudha. Kanaa wajjin amma gaafati wal bukkee qabdee gaafatu tokko miti jechuudha. Maa kunoo kan ittiin banamtee cufamtu kunoo asii oofiidhaa fi oonii qabdi. Kunoo keessa isaa waan inni fakkaatu. Sagalee masa dhaggeeffadhaa yeroo banamu. Sibiila kun baraan homaan ta'u idimee keessa likkii ta'a dhugaa rabbi. Idimee keessa likkii ilaa kunoo keessa isaa waan inni fakkaatan buna itti tumadhee ga'e amma. Kunoo keessa isaa waan inni fakkaatu. Kana bakka bitannaan dhugaa rabbi. Birri 1000 deemboo haaree amma sana 1100 harkaa badde waan akkasii keessan bitu. Kunoo kanaa sibiilumti isaa jabaa. Kun isaa sibiila. Akka jabeessanii uumanii adaganyaan achuu jaroonni sun nama ciboodha dhugaa. Amaariffa baradhee kunoo akkuma argitanii baay'ee jabaadha baay'ee namatti tola. Kunoo kun isaallee yabbuudha. Kana wajjin waliin argitu. Kana wajjin waliin arguun bitina alaa isinitti mee jiraan. Kana hin bitina kana bitadhaa dhugaa rabbii. Silaa waa bituun oollee homa gaashaa bituu wayya dhugaa rabbii. Kunoo kun yeroo itti taphalaa shoftu bananii ittiin sirreessanii asinis immoo hin qayyaramte dhani kana waan seen beekuun qayyaramte naan jedhe namtichi irraa bitee kun hin qayyaramte kun maal fayyadde naan yeroo itti maalumsa gubatu qayyaramte naan jedhe boogo. Kanaafuu kana bitadhaa birrii isaa isinitti mugaa viidiyoo isinitti hin dheeressu. Birrii meeqaan hin bite beektu as bakka hin jiru kana kaleessa gaafadheen naani 4,200 malee hin ta'uu naan jedhan. 4,200 laala.
Ani immoo meeqaan hin bitee dhufe 3,800 haqqi masaa siitti maal dhugaa rabbii eessaan bite haqaaqiidhaan bite bakka hin jiru kanaa miti gabaa guddicha naqe waan ta'eef 3,800 laala 3,800 asii 4,200 naan jedhan dideen galee boqaadhee silaa gabaa dhaquun kun ooluun jedhe jechuun naman jedhe garaagarummaan birrii irraa hafee argitanii jirtu miti dhugaa rabbii. Kun tiraanspoortiin immoo asirraa birrii 30 naqu dhagaagala birrii 60. Mucaa hojiin naqeega. Ilu dubbattu abbee kana binnee miliyoon dubbattu akka maaltu sitti dhagaame kana miliyoon dubbattu konkolfa dhugaa rabbii maal sitti dhagaame kana biti naan jedhe inni maal bituu yaade beektu sila kan juuzii bituuf hin yaade kan juuziittis hin daakkatu mitiire. Isheen immoo shaglaan ishee haphiidhaan cabdi barbaadu kana juuzii abbaasaa godhu jiibsii maaliin daakaa ooti maatii miti harkanii qaxaqqata maani na rakkise juuzii yeroo kamisa daakaa inni se goodatti bitee jira beektanii iddoo lamatti bitore inni se harmee kooti bitee jira kanaafuu bakka lamatti nan barbaachisu abbaan yoon juuzii barbaade achi guutee jira waan hundumtuu aannan eessaan bidaase bittee immoo maaltu nageesse dhiisee kanuma bitan inni immoo meeqa beektu 3,700 isa tura kas kanatu wuddii kan bunaa amma kuni barbaree sindaa kan beektuni barbaree ndaakaa qimamiin ndaakaa buna ndaakaa jabaadha bakka humna jabaa qabaa jechuudha kanaafuu waanuma jabaa bitadhaa dheesitti agarsiisuu fidee gabaa dhaqadhee jechuudha kana fakkaata kaa hundaafiyyuu shaklaan isaa kunillee jabaadha dhugaara bilaa kunillee qadaaddoon isaa bicha jabaa inni ulfaata miti lakka dhagaa ulfaata kiiloo meeqasaa kiiloo horintaa yoo mazana giraama ne mama giraama tinnar qabadde giraama meeqa barbaadan jeeran dichi quba itti qabe giraama meeqa barbaadan sanan barbaadan je quba itti qabe maaluf je beeku kwa yoo beeke wale waan godare akkasii hundaafiyyuu dhimma fayyootu mana na baasee waan guddaan argachiise akkasii hundaafiyyuu fayyoon illee ammallee isee biran bulaa galgala sachin naqaa hundaafiyyuu du'aa godhaa fi karannaa godhaa fi isin jechuu barbaada akka amantaa keessaniitti rabbiin karadhaa fi akkasiin sammuu seetti deebitee sammuu nagaa yaaddu akkasiin waan gaarii yaaddu bakka akkasiin bakka ijoollee isheerra guddifachuudhaaf yaaddu isiniin jedha hundaafuu waan isin fayyadu isinitti agarsiiseen jira warroonni bitachuu barbaadanis bitadhaa isiniin jechuun barbaada warroonni yoo itti galtan bitattanis bitadhaa isiniin jedha hundaafiyyuu meeshaanii otoo achi jirtanii otoo bitattanii wayya dhugaa rabbii osoo achi jirtanii meeshaa bitattanii wayya malee as geessanii gaafa jettan hin seqachu ofumatti seqachu hin seqachamtiin birriin rakkoodha beektaa akkasii hundaafiyyuu amma ka'een girgir shirshir jedha akkameen jettee kana bitadhaa isiniin jedhaan sheetti amma kana hin bitatinaa akkasii du'aanuu godhaan inshaallah rabbi keerii haa godhuu rabbiin sidhiisee dhumoodha hundaafuu eebbisaa isiniin jedha akkasi kaasaa baay'ee isinitti hin baay'isuu waan daawwattaniif guddaa tokko galatooma ulfaadhaa miliyoon waa jedhamee dubbadhu milo ana dubbadhu ana abbe anta biidoon waraabdee sanatis a'uuzu billaahi mina sheexaana rajiim biidoon waraabdee dubbataa maal milo akkiin miliyoon kaameraa sitti zoorsa akkasii labiin waraaba dhugaa rabbi biidoon waraaba laakkanni godhatu biidoon waraaba dhugaa rabbiidha tara wal waraabuu dhagaa